Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii miidiyaa Sagalee Woboo akkam jirtan nagayaa fayyaa isiniin jechaa hagayya 9/2022 sagantaa teenya eegallee jirra. Kanneen miidiyaa keenyaaf haaraa taatan laayik fi sabiskiraayib gochuun maatii miidiyaa keenyaa ta'a. Oduu tana hiriyoota keessaniifis sheer gochuu hin dagatina. Gama oduu qopheeffannetti isin dabarsinaa nu faana tura. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon Wallagga Bahaa fi Gujii Lixaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota bilisiginnaa irratti fudhachaa jiraachuu beeksisee jira. Waraana mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad kan uummata Oromoo dararuuf qindoominaan bobba'e waraanni bilisummaa Oromoo Woboon godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo gandoota garaagaraa keessatti loltoota bilisiginnaa haleeluudhaan dhibbata kaafii sadii ajjeesuu hedduu madoon adabee akka jiruu fi ajajoota waraanaa bilisiginnaa 2 booji'ee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon lola kanaan meeshaalee waraanaa hedduu booji'uun hidhannoo dugda diina isaarraa hiikee dantaa qabsoo galii bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon lola waraana bilisiginnaa waliin godhe kanaan kilaashii Turkii 34 hidhannoo waliin akkasumas AKM 21 hidhannoo waliin bireenii 5 fi rasaasa bireenii hedduu waliin humnoota diinaa irraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jira. Oduma walfakkaattuun waraanni bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibbaa Koonyaan Gujii Lixaa Cibraan Madda Albuudaa Buttaan Haroo Walaabuutii fi Dawwaa Basurii waliin ta'uun aanaa Qarcaa gandoota 2 keessatti marsuudhaan waraana mootummaa gabroonfataa Abiyyi Ahmadiin hoogganamu rasaasa itti banuudhaan ajajaa dhibbaa kan maqaan isaa Aynaalam jedhamu ajajoota 300 fi miseensota waraanaa 45 battalumatti ajjeesuu 33 madeessee ciciibsuun beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon lola kana hidhannoo fi meeshaalee garaagaraa diinarraa hiikachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon lola kanaan qawwee AKM 14 raadiyoo kool 1 rasaasa kilaashii 750 rasaasa bireenii 430 khazinaa 6 hidhannoo guutuu 2 qorichootaa fi uffata garaagaraa akkasumas bilbiloota harkaa hedduu diina isaarraa hiikee dantaa galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon lola kana ittuma fufuun aanuma kana ganda Gaaleessaa Dibbisaa irraa humna dirmannaaf dhufte iddoo addaa gaara looteetiitti gooticha waraana bilisummaa Oromoo urjii lola keessaa humni furgaatuu Buttaa Haroo Walaabuutii fi Dawwaa Busur itti marsuudhaan daandii itti hidhanii osoo isaan madoo fi reeffa guurrachuuf fiigaa jiranii meeshaalee gurguddoo akka rooba jirkaa itti roobsanii bahaa fi gara dhoowwanii loltoota bilisiginnaa 62 battalumatti ajjeesan 70 akka madeessuun reeffa duukaa ciciibsanii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon lola kanaan qawwee AKM 13 hidhannoo guutuu fi boombii 7 rasaasa kilaashii 1000 akka diina isaarraa hiikachuun dantaa galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Lola kallattii biraatiin Woboon zoonii giddugalaa humni furgaatuu risaa laga Mogor bosona Cillimoo keessatti FCR 2 loltoota bilisiginnaa guutuu waliin barbadeessuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Lolli guddaan giddugaleessa Oromiyaa fi kibba lixa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru erga mootummaan naannoo Oromiyaa torbee kana keessa ibsa baaseen humna Woboo dadhabsiisaa akka jiruu fi kumaatamaan booji'aa akka jiru himee booda Woboon daranuu itti cimuun humna diinni hin yaadin horachuun loltoota bilisiginnaa akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon zoonii giddugalaa humni furgaatuu risaa laga Mogor bosona Cillimoo keessatti FCR 2 waraana bilisiginnaa waliin gaara gubbaa meeshaa gurguddoo itti roobsuun tokko odoo hin bahin daaraa botoroo godhee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma nageenya naannichaaf tarkaanfii qaamolee hidhatanii jiran waraana bilisummaa Oromoo Woboo irratti fudhatamaa jiru ilaalchisee ibsa miidiyaaleef kennee jiraachuun ni yaadatama. Hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Haayiluu Addunyaa ibsa gaazexootaaf kennaniin yaa'ii idilee caffee marsaa lammaffaa dhiyeenya kana gaggeeffame irratti gaaffii rakkoo nageenyaa akka rakkoo guddaatti ka'aa akka ture ibsuun garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo Woboo naannicha keessa socho'u haleellaa humnoota mootummaatiin irra gaheen humni Woboo laafee jira jechuun dubbatee jira. Garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo Woboo iddoowwan kanaan dura to'atee ture irratti haleellaa qindaa'aa gaggeeffameen gariin ajjeefamuun hedduun booji'amanii jiran jechuun kan dubbate hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa Woboon ammas booji'amaa jira kan hafan barbadeessinee jira jechuun kan dubbatan uummanni garuu yaaddoo keessa akka jiru himee jira. Oduu kana itti dabaluunis hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa Woboo iddoowwan duraan isaan qubatan gadi lakkisiifnee jira jechuun kijiba yooloosu Woboo hedduun booji'amanii jiran jechuun qaanfii fi sodaa takka malee kijiba osoo hin qusatin
Humni oboo laaffatte jechuun foddaa miidiyaa kijibaan guutee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon garuu faallaa kanaatiin diina isaanii ciciibsanii meeshaa waraanaa irraa hiikkachuun ajajjoota waraanaa bilchiginnaas booji'uudhaan agarsiisanii jiran. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon hojiin agarsiisuu malee foddaa miidiyaatiin kijiba tufuu kan hin beekne woboon meeshaalee waraanaa haarawaa bilchiginnaa loltoota isii hidhachiiftee humna furgaatuu urjii lola keessaa gaara rooteetitti diina itti marsuun humna furgaatuu buttaa haroo walaabuutii fi dawwaa busur waliin ta'uun humna diinaa burkuteessanii 62 battalumatti ajjeesuun 70 takka madeessanii reeffa duukaa ciciibsanii qawwee AKM 13 hidhannoo guutuu fi boombii 7 rasaasa kilaashii 1000 takka waliin booji'anii agarsiisuun raajii bilchiginnaa beeksisanii jiran. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya oduu teenya xumurree jirra. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Oduu biraa qopheeffannee isinii dachaanaa hangasitti kanneen miidiyaa keenyaaf haaraa taatan laayik fi sabiskiraayib gochuun qophaa'aa nu eeggadhaa. Oduu tana hiriyoota keessaniifis sheer godhaa.